I've been having a fantastic time. Yeroon kun yeroo baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Sent her greetings too. Warri sagantaa kana onlaayiniidhaan miidiyaa hawaasaatiin ni hirmaataa jiran hundinuu sagantaan kun baay'ee gaarii akka ta'e odeeffannoo nu laatu. Dursaa sagantaa keenya har'aa waa'ee fayyaa yeroo ilaallu dhimma kaanserii irratti ilaalla. Halluuwwan adda addaatu jira kaanserii ibsuudhaaf. Ministeerri Chaayinaa bara 1970 kaanserii duuba yeroo ka'e dhaamsa akkasii dhaamee ture. Maaliif namoonni biyya keenya keessatti kaanseriidhaan du'u kan jedhu namoonni akka qorataniif dhaame. Miliyoonii 880 kan ta'an namootiin kanaan qabamu. Kana irratti immoo qorannaa geggeessuudhaaf namooti miliyoona 600 kan ta'antu irratti hirmaatee ture. Namoonni qixaa of danda'anii jiraatan biratti sadarkaa olaanaadhaanii saffisi kaanserii biyya Chaayinaa keessatti ture. Bu'aan qorannoo kanaa yeroo walitti qabame namoonni aannanii soorratanii cooma horii pirootinii kana kan fayyadamanii sadarkaa olaanaadhaanii akka saaxilamantu bira ga'ame. Bu'aa horii kan fayyadamanii sadarkaa olaanaadhaan qabamuun isaanii mul'ate. Bara 1975 irratti qorannaa kana booddee namoonni haala jireenya isaanii sirreessuurraan kan ka'e baay'ee gadi bu'uusaa argan. Namoonni qorannoo kanarraan kan ka'e haala isaanii jijjiiraniiru. Halluuwwan argaman kuni inni diimataan kuni iddoo sadarkaa olaanaadhaan kaanseriin itti mul'atudha. Kaanserii harmaa kan biroo warri magariis immoo warra giddugaleessaati. It keeps multiplying and multiplying until you get a mass, and then it separates, and then you get a tumor that metastasizes. How do I prevent cancer? How is it possible? Attamittiin kaanseriin ittifama. Attamittiin danda'a. Cancer consumes sugar 20 times. Fayyadamni kaanserii namaa keessaa sukkaara dhibbantaa 20 fayyadama. Namootiin soomaadhaan yeroo muraasa soomuudhaan yeroo qimamoota kanaa fayyadamnu. The pepper in pepper soup and turmeric, all of those things help to control cancer. They do it by kaanserii wantoolee kanaanii gadi hir'isuu danda'ama yookaan ittisuu danda'ama. Something like cinnamon, if you like cinnamon, sanyii akka qarafaa in the bloodstream. If you reduce the amount of sugar, you reduce the ability for cancer to feed. Yoo sukkaara gadi hir'isuu dandeenyee fi to'annaa kaanserii lee gochuu dandeenya jechuudha. Now what else can we do? There's a reason why black people, for example, black men, we have higher rates of prostate cancer than anybody else. Gurraacharratti immoo maaliif baay'ee saffisa hammaa ta'an jedhamu. We should be taking at least 10,000 rakkina vitamin D. And look, you know what? You can get it for free. If you go out in the sun, I don't see many of you out in the sun walk in the streets with me.
If you go out in the sun with some shorts and a t-shirt, you're going to get your natural vitamin D. Vitamin D karaa ittiin argannu baay'ee But if you are salphaadha. finding yourself shut away most of the days, make Jaadurraa sure you get at wanti nuyi least argannu 10,000 international kuma units kudhan of kan vitamin D ta'anii each day. yuunitii kuma Vitamin C kudhan is argachuu vital as dandeenya. well. You know, anything Vitamin that helps C your illee immune system, fayyadamuudhaan which is what vitamin C does, will kaanserii also help hir'isuu akka help you dandeenyu to prevent dubbata. cancer. Right, now, what if I already have cancer? What do? Make sure you get some treatment. Don't just say to yourself, well, I've got cancer, I'm just going to go the natural route. You do need to be checked out by a doctor. But ask Ittisa questions karaa of the doctor. uumamaallee fayyadamuu You know, it may dandeenya not be yoo that you have to dookteriin have akka qabnu nutti chemotherapy. himillee. There are alternatives like immunotherapy. Immunotherapy is where they use your own immune cells to destroy the cancer. It has far fewer side effects. Now, if you are also being treated for cancer, and I've seen this work with many people, you can increase the amount of vitamin D. You increase the amount of vitamin D to 20,000 units, and you can take intravenous vitamin C with your doctor about 20 grams per day. Now, if they say to you, well, look, you Jireenya need keenya to keessa have jiru ol chemotherapy. There's kaasuudhaani no other option. kaanserii Here's ittisuun what hin you must danda'ama. do. Before the chemotherapy and after the chemotherapy, you need to fast. Vitamin D It sadarkaa slows olaanaadhaan down all argachuudhaan the other cells in your body. Your cancer cells will continue to really work very Miliyoonii hard. And it means that the chemotherapy then will be absorbed mainly by the cancer digdama kan cells. And ta'u your normal sukkaara cells don't get gad hit hir'isuudhaan quite so bad. It's very important also, especially gentlemen. dandammannaa nannee keenya keessa jiru ol kaasuudhaan ittisuu yoo dandeenye ta'es yoo kanarra darbees immoo keemooteraappii fayyadamuun dirqamadha. Each day exercising. I always say at least an hour a day. What does that do? Keemooteraapiin seeliiwwan kaanserii baataa jiran kana gad hir'isuudhaan wipes out dhukkuba a lot kana of our immune rukuta. cells. Now when you Yoo exercise, kaanserii you use up that harmaa cortisol. ta'es What is kan supposed to biroo be yoo ta'es useful? And namoota that means sochii your qaamaa cortisol levels gochuudhaan go illee down. Your immune cells come up, dandammachuun hin and your danda'amu. immune cells Kunillee are able then gochuun to seek salphaadha. out and destroy Dandammannaa all nanna cancer. keenya keessa jiran dhukkuba kan Every itti single one isaanii of us has sochii cancer, qaamaa but our gochuudhaan immune cells baay'ee seek out hir'isna. and destroy it. Yeroo That's sochii great qaamaa information goonu for you. Now, kaanserii jireenya I'm keenya not keessa able to jiru tell you amma everything, so dhabamsiisutti if illee you hin want ga'a. to know more information, just Amma check out egaa the website or gaa'ee YouTube waan or hundumaa the isinitti himuudhaaf X. websaayitii irratti The ilaaluu next time we dandeessu. speak, we're going to talk Yeroo about itti aanutti SDA. You heard of SDA kan jedhamu SDA? laalla. Stress, depression, and anxiety. Dadhabbii fi But until then, I hope you arise in health, dhiphinaa fi healing, sodaa and irratti hope. waan jedhu laalla dhibee kaanserii kan fidan keessaati. Put your hands together for a mighty good God. Put your hands together for a mighty good God. Our gracious God, Gara all of our Waaqayyoo isa hope hundumaa is in qabuutti you, harka all of keenya our ol trust kaasnaa. is in you, all of our Ayyaana faith is qabeessa in Waaqa you. keenya. Someday this Abdiin cup will jiru end, and we're hundinuu looking isa for you biraa to waan come again, ta'eef. O Lord. We arise in hope, knowing that you are God and you're coming Inni to save abdiidhaan us. As we ol listen nu to your kaasa word nu isa tonight, be in abdiidhaan this olaa place. kaanu. May your presence be felt. May your spirit move through these seats, move through Bakka the garaa airwaves, garaa and kan to the jirtanii persons who are sochiin listening hafuuraa on Facebook or even on qulqulluu YouTube right akkasiin now. gidduutti May ta'uuf they ni feel the kadhanna. power of your word. We pray these things in the matchless, Isinitti marvelous, and dhaga'amuuf ni magnificent name Waaqayyoo of your akka Son, gidduu keenya Jesus jiru. Christ. Let the church say, Hojiin Amen. Waaqayyoo inni dinqisiisaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos kan hojjetamu. In the presence of the Lord. Walga'iin hundinuu kanaaf ameen haa jedhu. Good evening, my brothers and my sisters. Obbolootawwaniif obboloottani akkam jirtu galgala kanaa. Akkam jirtu galgala kana. Namootiin miidiyaa hawaasaan feesbuukii waan garaa garaan fayyadamaa jirtan hundumtu bakka jirtanitti nagaa isiniif dhiyeessina. Iddoo kana kan jirtan Laagos keessas. Bakka hundumaa kan jiranii sagantaa kanaanii akka isaanii dammaqanii abdii qabnaa.
We need to rejoice for the 40 Namootiin souls that baay'een went into the gooftaadhaa watery fi grave of waadaa baptism seenaniiru. last night. Put your hands together Jireenya for those who isaanii have laataniiru. made decisions right here in this place and around the continent of Africa. Others are making Afrikaa keessa decisions kan jiran and they hundinuyyuu too will be murtii that isaanii watery grave of dhageessisaniiru. baptism, Gooftaadhaaf giving akka their ollaatan. life to Jesus Christ and waiting for Him to Namootiin come in baay'een the clouds of cuuphaadhaa glory. fi What do you akka say? murteeffatan As the dhageenya messages jirra. are being proclaimed Maal each jettuu night from this sabni place, ameenaa jedhu. we can arise in hope, knowing that our Abdiidhaan ol hope ka'uu hin dandeenya. only comes from Jesus Christ. What do you say? Last night we talked about God's love letter that was written Wanni in xiqqoo His ishee own hand. eda God's galgala love letter wanta to barannisni si you and yaadachiisa. to me. God's love letter. He did not have Waaqayyo some seera secretary jaalalaa write this kennee letter. He did not harka have isaatiin barreessee Gabriel write this letter, some angel write this letter. barreessuu He wrote duwwaa this miti immoo letter by hin kenne. himself with his own finger. He not only wrote this Alaan letter, he jaalalaa delivered this kuni letter ergamootaan hin himself. barreeffamne And we ofiisaa recognize that the barreesse love quba letter from isaatiin. God is the law of God. The love letter from God we understood Gara keenyatti si dabarse. last night is perfect. It is Seerri sure. Waaqayyoo It is jaalala right Waaqayyoo and ibsa. it is Seerri Waaqayyoo akka pure. hubannuuf The psalmist said, the law of the Lord is what? Oh, you can seerri do better than that. The law of the dhugaadha. Lord is what? Caaba faarfannaa And converting keessatti the soul. seerri The testimony of the Lord is Waaqayyoo what? akka inni guutuu ta'e dubbata. Making wise the Seerri simple. The Waaqayyoo statutes of the Lord are what? lubbuu Rejoice deebisa. in the heart. The commandments of the Lord is Seerri light in Waaqayyoo the eyes. Let's do gowwootallee that one more ogeessota time. The godha. law of the Lord is birth in the Seerri soul. The testimonies of the Waaqayyoo garaa Lord gammachiisa. are making wise the simple. The Seerri statutes of the Lord Waaqayyoo ija are jalleen ibsa. rejoice in the heart. The commandment of the Lord is Seerri enlighten Waaqayyoo the eyes. We also agreed last night egaa galgala that darbee God's kana law barre is the foundation of His what? seerri God's law is the Waaqayyoo foundation of His bu'uura throne. teessoo isaatii akka ta'e We also learned last night that qajeelfama God's law is jireenyaa the akka ta'e basis ilaalleerra of seerri Waaqayyoo. what? Morality. Seerri And God's law Waaqayyoo is what? gaafa The murtiillee akka inni namatti murteessu standard ilaalle. of judgment. And God's law is the pathway to true freedom and what? Seerri Waaqayyoo And God's law is the wanta nu protection balleessuuf from a dhufu hundumaarraa akka inni nu eegu ilaalle. life that will seek to destroy us. And when we Yeroo kana summarize walitti all qabnuu of kana this, we can hubachuudhaanii waan understand that hundumaarraa from of a eeggannaa life akka nuyi that godhannuu will fi seek Waaqayyo nutti to hima. destroy us. And when we so on the first Waaqayyo day, God guyyoota created what? He uumamaa created keessatti yeroo guyyaa tokkoffaa light. uume Then on the second day, lifna ta'uu jedhee God jalqabe. created the firmament. Guyyaa Here's what the Bible lammaffaa says. irratti Then God said, let there be a Hawaa firmament in kana the uume. midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Thus God made lafa the gogaa fi firmament. bishaanota It gargari hire. continues, and divided Yeroo the waters Waaqayyo which were under the dubbatee firmament awwaan from illee the waters which were above the ta'e. firmament, and it was Akkasumas so. When lafti God gogaan speaks, it is so. What do you say? guyyaa And God lammaffaatti called the Waaqayyo firmament bishaanotaaf lafa heaven, gogaa so gargar the baase. evening and the morning were which day? The second day. Let's go on to the third day. Guyyaa sadaffaatti Creates the Waaqayyo land lafa uume and the irratti sea. The Bible says in Genesis chapter 1 and verse 9 through 10, and God called the dry land earth, bishaanota and walitti the gathering qabee together of the waters he isaaniin called the galaana jedhe. seas, and God saw that it was good. biqiloota adda addaa lafa gogaa irratti uume. And the earth brought forth grass, and the herb Ija and the muka yield godhatu seed hunduma- according to its kind, and the muka tree ija that godhatu yields hundumaa fruit, uume. whose seed in itself according to its kind. And God saw that it was good. So the evening and the morning were which day? The third day. Let's go to the fourth day. The sun, the moon, and the Guyyaa stars. Then arfaffaatti God made Waaqayyo two great lights, aduu uume. the greater light Ji'aa to fi rule the day urjoota. and the lesser light to rule the night. He made the stars Ifni inni also. guddaanii guyyaa God akka set bu'uu them fi in the inni firmament of xiqqaanis the halkan. heavens to give light on the earth and to rule over the day and over the night and to divide the light from the darkness. And God saw that it was Waaqayyo good. ifni kuni So the akka evening and the isaanii morning were which halkaniif day? guyyaa The fourth. tajaajila kennaniif godhe guyyaa arfaffaa Let's go irratti. to the fifth day.
Then God Guyyaa said, shanaffaa irratti let the Waaqayyo waters akkana jedhe. abound with abundance of living creatures, and let birds fly above Galaanonni the earth uumamaa across the face of the firmament and naa the guutan jedhe. heavens. And God said that it was good, and God blessed them, saying, Waan be kunis fruitful immoo and simbirrootaan multiply, and fill the waters in the warra seas, and balali'aniini let the hawwaa kana birds guute. multiply upon the earth, so that the evening Galaanota and the morning were which hulluuqaa achi day? keessa jiran The hundumaatiin fifth guute. day. Guyyaa shanaffaatti. Then came the sixth day. Kana booddee Waaqayyo Land guyyaa and ja'affaa animals and irratti humans. God is doing a lot of work here, but we're just at day 6. Then God said, bineensotaa fi let nama the uume. earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and Laftisee creeping thing, biqilaa and the si'abaaf beast of the jedhe. earth, each according to its kind. And it Akka was so. sanyii isaatti. When God speaks, it is so. What do you Horiin say? bineensi caakkaa hundinuu But then even on the 6th day, akkuma Waaqayyo jedhetti God ta'e said, guyyaa ja'affaatti. let us make man in our own image according Guyyaa to our likeness. ja'affaatti Let them Waaqayyo have dominion over the dabalee fish of the sea, kottaa akka over the birds nama akka bifa of keenyaatti the uumnaa air. jedhe. On the 6th day, then God saw Galaana keessa kan everything jiranii that he bineensotaa had fi made. simbirroota Waaqaa And abbooman jedhe. indeed, he now said, it's what type of good? It's very good. Warra lafa So the gogaa irra evening jiraatan and the illee morning were which day? abboomaniif The nama uume. 6th day. But now, Genesis Akka kanatti Waaqayyo uumama and hundumaa verse yeroo 1. uume. Thus the heavens and the earth and all of the host of them were finished. Thus the heavens and the earth and all of the host of them were finished. My friends, our Creator spoke and things came into existence. He spoke and it was done. This is our great God. He spoke and there was light. He spoke and there was atmosphere. He spoke and there was dry land. And he spoke and there were seas. He spoke and there was the sun. He spoke and there was the moon and the stars. He spoke and there were birds and creatures in the sea. He spoke and there were animals all over the land. Whatever it was that God commanded, it came to be. What do you say? And all that God created, he said, it was good. But then in Genesis chapter 1, verse 26 and 27, he says, let us make man in Uumama our own boqonnaa image. tokko In lakkoofsa the image of God, he 26-27 created irratti akkana jedhe. him, male and female, he created them. Waaqayyo akka bifa On the fakkeenya 6th isaatiitti nama God knelt down uume. into the Dhiiraaf dust dhalaa godhe. of the earth, and he formed man out of the Jilba clay. isaatiin He not only jilbeenfatee formed man, but then he awwaararraa breathed into his biyyoo nostrils lafaarraa nama the uume. breath of life, and then man became a living soul. He Hafuura spoke isaasii and karaa he was funyaan isaatii created. itti He baafate. breathed and man became a living soul. What do you Namnis say? lubbuu When jiraataa God kan qabu speaks, ta'e. so shall it Yeroo be. Waaqayyo Thus the dubbate. heavens and the earth and all the host of them, Yeroo wanti they hundinuu were hin ta'a. finished. God had spoken. Akka kanatti uumamni But watch Waaqaaf this lafaa next. ni raawwatame. We talked Yeroo about Waaqayyo the dubbate. first day. We talked about the second day. We talked about the third Waan day. guyyaa tokkoffaa Waaqayyo uume dubbanneerraa. Guyyaa lammaffaa waan inni uume dubbanneerraa. Guyyaa sadaffaa irratti arfaffaa irratti. But in Genesis Guyyaa chapter 2 shanaffaa and verse 2 ja'affaa in this irratti book waa'ee inni that Waaqayyo we uume now are dubbanneerra. convinced is believable, we have put it Gara uumama to the boqonnaa test. It's lamaa a yeroo dhufnu timeless, lakkoofsa lama true, irratti and trustworthy word of God. It says in Genesis chapter 2, Waaqayyo and bara on the baraan seventh kan day, jiraatuuf kan on which yaadatamu day? yaadannoo On uume. the seventh day, God ended his Guyyaa work meeqaffaa? which he had done. And after he ended his Guyyaa work in torbaffaa Genesis irratti chapter 2 Waaqayyo waan and hojjete verse 3, hundumaa and ni he did xumure. what? He rested. What do you say? Let's say it together. Uumama He boqonnaa lama rested. lakkoofsa sadii irratti He Waaqayyo rested on akkana the jedhe. seventh day from all of his work which he had done on Guyyaa the first torbaffaan day, guyyaa and on the boqonnaa akka ta'e second kaa'e. day, and on the third day, and on the fourth day, Hojii and hojjete on the fifth hundumaa day, and on the ilaalee sixth day, itti he gammade. rested on the seventh Guyyaa inni boqonnaadha jedhe guyyaa tokkoffaan Then God turre lammaffaa sadaffaa ja'affaa illee seventh day turre guyyaa torbaffaati. and sanctified it. In all of the Guyyaa other days, he torbaffaa said, in Waaqayyoon all of what was done qulqulleessee that day, it was good.
In all of those days, it was waan good. And godhe on the sixth day, he hundumaa said, ilaalee after he had made itti man, it was gammade. very good. But on the seventh day, he blessed that day and he Ergaa nama uume sanctified it. booddee He waan blessed that day hundinuu and set it gaariidha apart jedhee from all dubbate. of the other days. Kanaaf Because hin in it, qulqulleesse he in rested eebbise from all of warra his work which biroorraa God had guyyaa kana adda created baase. and made. My dear friends, Waan hojjete hundumaa The seventh Waaqayyoo day namuudhaan raawwate. not the first day Sabbath, Guyyaa not the torbaffaan second egaa day sanbata. Sabbath, not the fourth, fifth, or sixth Guyyaa day tokkoffaa Sabbath. miti, guyyaa The lammaffaa miti. seventh day Sabbath was given at creation, was to be Guyyaan God's sanbataa perpetual guyyaa reminder torbaffaadha. of our roots, God's perpetual reminder to us of where we have come from, Waaqayyo uumaa what He akka has ta'e kan done, nu why we yaadachiisu. need to worship our Creator. He says, remember, Yaadachiiftuu uumamaatii seerri remember the yaadadhu Sabbath day to keep it holy. yaadadhu guyyaa sanbataa yaadadhu jedhe qulqullinatti eeguudhaaf. He blessed it. What do you say? He did what? He blessed it. What else did he do? Waaqayyo He guyyaa torbaffaa in eebbise. sanctified this day. What else did he do? He rested on this day. Three qulqulleesse. things. He blessed the seventh day. All Guyyaa of the other kana days in terms of what he had done, it was good. And on the sixth day, it was very good. adda But on the baasee seventh day, qulqulleessee on the seventh day, in eebbise. he blessed it. He sanctified it. He set it apart. Guyyaa And torbaffaa he in rested eebbisee in on qulqulleessee that day. Thank you, Dr. adda Gale, baasee for your song, Lord of akka itti Creation, and boqotamuuf. this wonderful gift of the Sabbath that He has given to all of us. Egaa Even yet faarfattuun today, keenya some are remembering akkuma when nu their dad died. dhageessiftee Some are waa'ee guyyaa remembering sanbataa when they yeroo got a faarfatte goal baay'ee on the dinqisiisaa kan ta'e football pitch. Some faarfannaan are remembering when they became guyyaa first in qulqulluu akka class. ta'e. But God is asking us to remember the day that He blessed. Mootiin garaa Remember the day garaas that He sanctified. Remember the day upon akkatti which He gammadanii yaada rested. kennan. And if God did it, I want to do it as well. What do you say? Egaa guyyaa sanbataatti erga Waaqayyo Sabbath was boqotee created by God. nus gochuu qabna. Over 2,300 years, my Sanbanni friend, Waaqayyoon uumame. before the very existence of the Jewish Waggaa race. 2,200 Many of us are sadii familiar that the Jewish dura people, they Utuu observe a Sabbath, and they will call namoonni it Shabbat Shalom. For sanyiin more than Yihuudootaa lafa kana irratti hin 2,300 argamin days, sanbanni tureera. 2,300 years before they had been even formed as a nation, Waggaa 2,200 dura it was given to our foreparents, Adam and Eve, in Utuu the Garden Waaqayyoo of Museetti hin Eden. The Sabbath dubbatinii was set aside at creation as an Eden keessa eternal sanbanni symbol, tureera. not a long legacy Yeroo symbol, uumamaatti but as an jalqabee sanbanni ture. eternal symbol of God's creative power in the people and for people of every age. For my Danda'a fi father and his humna Waaqayyoo isa grandfather hundumaa and all the qabu way akka back to uumaa ta'e Adam, our first ibsuudhaaf parents, dhaabate. for all the people before and even the people who Abboota are sitting keenya right here jalqabaa today and those who are online, it's a nama perpetual hundumaa promise fi kenname. and a perpetual call from God to remember Yaarraa kana the kan day hordofaa that He jirtan blessed. hundumaa Remember the day that He sanctified. Remember the guyyaa day that He yaadatamuu rested. And qabu if guyyaa God did sanbataa it, I want to do the same thing guyyaa itti that God boqotamuu did. What do you qabu say? ergaa Waaqayyoo We look itti boqotee nullee the children akkasuma gochuu qabna. of Israel as Ilaala. they come out of Egypt Ijoollonni in Israa'el captivity for all the Yeroo years Misrii ba'an in Egypt, and now they are moving towards the land that was promised, and each day God would provide yeroo for gara them food, Kanaanitti and they deemaa turan were ijoolleen to go Israa'el out Misrii each day ba'anii and collect what was on the ground. It was called manna. It Waaqayyo came nyaata from mannaa heaven that they jedhamu were to isaaniif kennaa eat yeroo from ture. it. They should store up nothing for the next day, because if they stored Guyyaa up something for ja'affaatti the waan next nyaatan day, hundumaa it would walitti qabachaa spoil. turan. But every day God made a provision for them. Guyyaa What do you ja'affaa say? kanatti But nyaata then guyyaa when lamaaf it isaan came ga'u to the funaannachaa Sabbath, turan. He said, take a double portion on the Friday in preparation Garuu for gara the guyyaa Sabbath, because sanbataa on yeroo the dhufe seventh day Waaqayyo there should be no work. You shall rest on the day that I akka isaan have funaananiif sanctified. hin You shall abboomne. rest on the day that I have blessed. You should rest on the same day Guyyaa that I kana have waan rested. qulqulleessee fi mannaan ittiin argamu ture. But my friends, the Bible says in Exodus 16, verse Bollootawwan 26, koo 6 days shalt thou gather. But on the Seera seventh day, ba'uu which is boqonnaa Sabbath, 16 lakkoofsa there will 26 be irratti none. And I'm sure
I can tell you there are some who went out on Sabbath morning looking Waaqayyo to pick saba up, but isaa there was nothing komataa amma there. yoomitti seera koof hin abboomamtan When jedha. God says something, we should believe what He says and be obedient to what He says. He said on Yeroo Friday, take Waaqayyo a waan double tokko nu portion abboomuu amanuu qabna, from the abboomuus Sabbath qabna. day. The day that I have blessed, on the Sabbath day, Guyyaa the day on jimaataa which I have sanctified guyyaa it, lamaaf on kan the isiniif Sabbath day, gogunaannadhaa on which jedhe. I have rested, you should also Sababiin rest. isaa Remember guyyaan inni taanu guyyaan sanbataa the seventh qulqulluu day. waan ta'eef mannaan hin argamu. Itti boqodhaa Exodus 16 yaadadhaa verse 28. guyyaa sanbataa jedhe. The Lord says, how long do you refuse to keep my commandments and my laws? Seera My boqonnaa friends, kudha in jaha that love lakkoofsa letter that God wrote at 28 Mount irratti. Sinai, in that love letter He wrote with His own finger. In that love letter He delivered Himself. It Waaqayyo includes the gaara fourth Siinaa commandment. irratti yeroo Remember seera the isaa Sabbath kenne day saba to isaa keep it yeroo Misrii holy. baase. My dear friends, Yaadadhaa God did seera not koo mistake. qulqullinatti the eeguudhaaf day jedhe. that I have blessed, on the Sabbath day, the Jaallatamoo day on obboloota, which I have sanctified it, on the Sabbath day, guyyaa biroo on which I Waaqayyoon have rested, eebbisni you guyyaa should sanbataa irraa also kanaaf. rest. Remember, Akkanas The seventh jedhee day. guyyaan itti boqodhetti isinis boqochuu qabdu jedhe. Exodus Yaadadhaa 16 guyyaa verse sanbataa 28, jedhe. the Lord says, how long do you refuse to keep my commandments and my laws? Seera My kudha friends, jaha in that digdamii love saddeet letter that irratti God wrote at Mount Sinai, in that love letter He wrote with His Waaqayyo own sabni finger, in Israa'elii that guyyaa love letter He sanbataatti delivered yeroo mannaa Himself. It funaanuu ba'an includes the fourth abboomuu diduudhaan commandment. Remember the Sabbath day hamma to keep it yoomitti holy. seera koof hin abboomamtan jedhe. My dear friends, Abboommii koo eeguudhaaf maaliif the day that I gidduu have isaanii hin blessed, on the jedhe. Sabbath day, the day on which I have sanctified it, on the Sabbath day on which I have rested, you Maaliif should guyyaan also itti rest. boqodhetti hin Remember boqottan guyyaan qulqulleessee eebbisee adda baasitti jedhe. Kanaaf itti boqodhaa yaadadhaa jedhe. Exodus 16 Yaadni verse 28. torbaffaan sanbata. The Lord says, how long do you refuse to keep my commandments and my laws? My friends, in that love letter that God wrote at Mount Sinai, in that love Jaallatamoo letter He wrote with His own finger, in that love letter He delivered Himself. It includes the fourth commandment. Remember the Yeroo Sabbath day Yerusaalemiin to keep it ijaaramuu holy. jalqabdee My dear friends, guyyaa sanbataatti akka hin taanee fi the day that abboome. I have blessed, on the Sabbath day, the day Ba'aa on which I have baattanii gara sanctified it, on masaraa the Sabbath day Yerusaalemitti on which ni I yaatinaa have jedhee rested, you should also rest. abboome. Remember, Yeroo mana qulqullummaa deebisaa jiraniif masaraa ishee guyyaa sanbataatti hojjetaa hin Exodus turre. 16 verse 28, the Lord says, how long do you Yesus refuse biyya to lafaa keep my kanaarra yeroo ture commandments and my laws? My friends, in that yeroo love akka letter that mucaatti God wrote dhalatee at Mount guddatee Sinai, in that love letter He wrote with His own finger. In amma that love letter He fannifamutti delivered guyyaa Himself. sanbataa It eegaa ture. includes the fourth commandment. Luqaas boqonnaa Remember afur the lakkoofsa Sabbath kudha jaha day irratti to keep it holy. gara My mandaraatti dear friends, dhalatee Naazireetis dhufee God did not akkuma amala mistake. isaa mana The sagadaatti day that I galee have jira. blessed, on the Sabbath day, the day on which I have sanctified it, on the Sabbath day on which I Guyyaa have rested, sanbataa you should hundumaa also Yesuus rest. gara mana Remember sagadaa akka dhaqaa ture dubbata. the seventh day, Sabbath. Guyyaa sanbataattis dubbisuu ka'e. Exodus 16 verse 28. Eenyudha inni Waaqayyo kan ta'e Yesuusidha. Biyya lafaa kanaarra yeroo ture. Friends, in that love letter that God wrote at Mount Sinai, in that love letter He wrote with His own Waaqayyo finger. guyyaa In that love sanbataa letter He yaadannoodhaaf delivered kennee akka hin Himself. It irraanfanne. includes the fourth commandment. Remember the Guyyaan Sabbath sanbataa day to keep it qulqullinatti haa eegamu holy. jedhe. My dear friends, God did not stay. Hojii ergamootaa boqonnaa kudha torba lakkoofsa tokko irratti ergamoonni mana qulqullummaatti guyyaa sanbataa walitti qabaman. Akkuma amala isaanii Phaawulos fa'aa sanbata sadii achitti akka dabarsee dubbata. And my laws, my friends, in that love letter that God Warri wrote at Waaqayyoon Mount hin amanne Sinai, illee in that love dubbii letter kanaa He yeroo wrote isaan with itti His dubbatamu own finger. In guyyaa that love sanbataatti letter He delivered dhaga'aniiru. Himself. It includes the fourth commandment. Guyyaa Remember sanbataa the bartoonni Sabbath eeganiiru. day to keep it holy. My dear friends, Guyyaa sanbataatti sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf gara mana sagadaa dhaqaa akka turan dhugaa ba'a. the
the day on which I have sanctified it, on the Sabbath day on which I have rested, you should also rest. Remember. Boomini arfaffani guyyaa sanbataa akka yaadannuuf nutti hima. Exodus 16 verse 28. The Lord says, how long Nisi do you refuse seera to keep waaqayyoo my commandments dhalaa jaalalaa and ta'e my keessatti laws? abboommii My arfaffaa ta'e friends, argina. in that love letter that Yesuus God akkana jedhe. wrote at Mount Sinai, in that Goona love letter he jaallattan wrote with his own finger, in that love letter he delivered abboommii koo himself. It eegaa jedhe. includes the fourth commandment, remember the Sabbath day to keep Abboommii it tokkoffaa holy. keessatti miti. My dear friends, Abboommii kurnaffaa keessa the day that I have blessed, on the Sabbath day, the day yaadadhaa on which kan I have inni jedhe abboommii sanctified it, on arfaffaadha. the Sabbath day on which I have rested, you should Qulqullinaan also eeguudhaaf rest. yaadadhaa. Remember Waaqayyoo saba the isaa waamaa Sabbath jira. day. Sabbath. Kutaa jiran hundumaarraa miidiyaa hawaasaan kan dhaggeeffataa jiran hundumaarraa guyyaa sanbataatti akkasiin waaqeffattaniif akkasaan waaqeffataniif guyyaanni murtoosaa waan dhufeef gara sagadaa kottaa gara sagadaatti deebi'aa gara waaqayyoon sodaachuutti deebi'aa jira. Guyyaan inni eebbisee qulqulleessetti boqodhaa jedhe Waaqayyo. Guyyaa sanatti waaqessaa jedhe. Yaadadhaa guyyaa sanbataa jedhe. Guyyaan torbaffaan guyyaa qulqullinatti eegamuu qabuudha. Jaallatamoo obbolootaa Waaqayyo saba isaa waamaa jira. Abboommiin arfaffaan guyyaa waaqeffannaa guyyaa beekamaadha Waaqaaf lafarratti. Waaqayyo gooftaan inni yeroo nama uumeef waan jiru hundumaa yeroo uume yeroo itti dubbate waan jiru hundumaa yeroo jiraachisee seera kana kenne. Sanbatas immoo milikkitaaf laate. Waaqeffannaadhaaf laate. Milikkita kophaa miti waaqeffannaadhaaf adda baase. Yaadadhaa jedha. Guyyaa torbaffaa yaadadhaa jedha. Waa'ee sanbataa waa torbaa yoo ilaalu. Guyyaan sanbataa guyyaa yaadannoo uumamaati. Mukaasi uumama irratti kenname. Guyyaan sanbataa Siinaa irratti kennameera. Saba isaa Israa'eliin eegameera. Guyyaan sanbataa Yesuusiin eegameera. Guyyaan sanbataa bartootaan eegameera. Milikkita humna Waaqayyooti. Hanga xumura lafaatti illee dhaabbatee jiraata. And charged that they should not be opened till after Mucaafa Isaayaas 66:22-23 irratti sanbataaf baatii hundumaa irratti foon-qabeessi hundinuu na waaqessuuf guyyaa sanbataatti akka fuula Waaqayyoo irratti dhiyaatan dubbata. Foon-qabeessi hundinuu na waaqessuuf ni dhufu jedhe. Ergaa Waaqayyo jedhee mana manaa ergaa Waaqayyo adda baasee ergaa yaadadhaa jedhe. Ergaa Waaqayyo akka yaadannuufi nu abboome ayyaana Waaqayyootiin Waaqayyo nu gaafataa jira kanaaf akka abboomnu. Jaallatamoo michoota ko Yesuus dhiyootti dhufa. Ammas nan jedhaa deebi'ee Yesuus dhiyootti dhufa. Saba isaaf dhufa. Warra seera isaa eegan hundumaaf. Warra seera jaalalaa isaa dubbisaniif. Gaarratti kan barreeffame utuu hin taane sammuuf garaa isaanii keessatti seerri isaa kan barreeffame. Isaanii guyyaa sanbataa kan yaadatanii fi Yesuus dabee dhiyootti dhufa. Yohannis boqonnaan 4:14.
the Sabbath. hojii ergamootaa Acts boqonnaa chapter 17 17 lakkoofsa verse 1. 1 Write this irratti text down. They, being the apostles, came ergamoonni to a mana city called qulqullummaatti guyyaa Thessalonica, sanbataa where walitti there was a qabaman. synagogue of the Jews. Then Akkuma Paul, amala isaanii as his Phaawulos fa'aa custom was, his regular pattern was, went into them and sanbata for sadii 3 achitti akka Sabbaths, dabarsee for 3 dubbata. Sabbaths he reasoned with them from the scriptures. Then the Warri Gentiles Waaqayyoon begged hin that amanne these words illee might be dubbii preached to kanaa yeroo them isaan itti the dubbatamu next Sabbath. guyyaa So the sanbataatti apostles dhaga'aniiru. also observed Guyyaa sanbataa bartoonni the eeganiiru. Sabbath. On the next Sabbath, almost the whole city came together Guyyaa to hear sanbataatti sagalee the Waaqayyoo word dhaga'uudhaaf of gara mana God. sagadaa dhaqaa akka My turan friends, dhugaa The ba'a. Sabbath, it was stated at creation and restated in the 10 commandments, and the 4th commandment says, Boommiini remember the Sabbath day arfaffaanii to keep guyyaa it sanbataa akka holy. yaadannuuf nutti hima. The question we asked last night as we Kunis looked seera Waaqayyoo love letter dhalaa from God. jaalalaa ta'e keessatti abboommii arfaffaa ta'e argina. Jesus is saying to us, Yesuus akkana jedhe, if you love me, yoo na jaallattan if you love me, abboommii koo eegaa jedhe. my commandment. Not just the Abboommii first tokkoffaa commandment, keessatti miti. but all 10 of those Abboommii commandments, kurnaffaa which keessa includes the 4th that says, remember yaadadhaa kan inni jedhe abboommii arfaffaadha. to keep it holy. Qulqullinaan God eeguudhaaf is calling yaadadhaa. his people, Waaqayyoo saba isaa those waamaa who jira. are here in this room, those who are Kutaa jiran listening online, hundumaarraa miidiyaa hawaasaan kan dhaggeeffataa jiran hundumaarraa guyyaa sanbataatti akkasiin waaqeffattaniif akkasaan and waaqeffataniif worship him. For the hour of his guyyaanni judgment murtoosaa is coming. waan dhufeef And to keep the commandments of God, the word of God, is gara saying, come sagadaa back to true kottaa worship. gara And sagadaatti that true deebi'aa worship gara waaqayyoon is on the sodaachuutti deebi'aa day jira. that I have blessed. On that true Guyyaan hin worship is on the day eebbisee that I've qulqulleessatti sanctified. boqonnaa That jedhe true Waaqayyo. worship is on the day Guyyaa that sanatti I waaqessaa rested. Remember yaadadhaa guyyaa sanbataa the 7th day. guyyaan torbaffaan My friends, God is guyyaa calling qulqullinatti people to fear eegamuu him qabuudha. and to give glory to Jaallatamoo him. obboloota waaqayyo For the saba isaa hour waamaa of jira. his judgment is come, and worship him who made the heavens. Worship him who Abboommiin spoke, arfaffaan and it was guyyaa done. waaqeffannaa Worship guyyaa him who beekamaadha. knelt Waaqaaf lafa down irratti. into the clay and formed man and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Worship Waaqayyo him who is the gooftaan creator. inni yeroo When he nama uumeef speaks, it gets done. waan When jiru he hundumaa yeroo breathes, uume he become alive. Worship him. yeroo itti dubbate waan jiru hundumaa yeroo jiraachisee seera kana kenne. It is a sign. Sanbatas immoo milikkitaaf Not laate. only a day. Waaqeffannaadhaaf It is laate. a sign to worship Milikkita qophaa miti God waaqeffannaadhaaf adda baase. exclusively. Remember, Yaadadhaa jedha. remember. Guyyaa 7 torbaffaa things for us yaadadhaa to jedha. understand. Waa'ee sanbataa waa torbaa yeroo ilaalu 7 things for us to understand. guyyaan The sanbataa Sabbath, it was given guyyaa at creation. yaadannoo uumamaati. The Mukaa Sabbath, isii uumama it was irratti kenname. given at Sinai. The Sabbath, it was kept Guyyaan by his sanbataa people. Siinaa irratti The kennameera. Sabbath, it was kept by Jesus. Saba isaa The Sabbath, Israa'eliin it was eegameera. honored by the disciples. The Sabbath, it's a sign of God's power. Guyyaan The sanbataa Sabbath will Yesuusiin be kept eegameera. in the new earth when Jesus comes again from one new Guyyaan moon to sanbataa another, from one bartootaan Sabbath to eegameera. another. We will worship Him. Milikkita humna waaqayyooti. For the Hanga heaven xumura lafaatti illee dhaabbatee jiraata. and the new earth, which I will make, shall remain before me, says the Saba Lord. Isaayaas 66 So shall your 22 descendants 23 and your irratti name remain. sanbataaf baatii hundumaa irratti foon qabeessi hundinuu na waaqessuun guyyaa sanbataatti akka fuula waaqayyo irratti dhiyaatan dubbata. Foon qabeessi hundinuu na waaqessuu fi ni dhufu jedhe. Egaa waaqayyo jedhee ana manaa egaa waaqayyo adda baasee ergaa yaadadhaa jedhe. And I, by God's grace, will remember.
God sends to remember, and He's ergaa asking waaqayyo you, akka by yaadannuu fi God's nu grace abboome to remember. He's asking ayyaana you to waaqayyootiin be waaqayyo nu obedient. gaafataa jira kanaaf akka abboomamnuuf. My dear friends, Jaallatamoo michoota ko Yesuus Jesus. dhiyootti dhufa. Can I say that again? Ammas nan jedha irra deebi'ee Yesuus dhiyootti dhufa. And He's coming for Saba people dhufa who have kept all of the warra seera commandments isaa of eegan God, hundumaaf who have read His love letter written in warra His law. seera jaalalaa isaa He's coming dubbisaniif for a people that it's not only written on stones, but gaarratti written kan in their hearts barreeffame and utuu hin written taane on their sammuu minds, garaa and isaanii they keessatti remember. seerri isaa kan barreeffame. They remember the Sabbath day. Isaanii guyyaa sanbataa kan yaadatanii fi Yesuus dafee dhiyootti dhufa. John chapter 4. Yohannis boqonnaan 4:14 Can I say it again? yoo na If you jaallattan love me. Can I say it again? yoo na jaallattan If you love me. yoo na If you jaallattan love me. Keep my abboommii koo commandments. eegaa. Love for God will lead us Jaalalli to obedience. waaqayyoo Come, nuyi Sister seera Gail, waaqayyoof when we akka walk abboomnu with nu the godha. Lord, in the light of His Ifa word, sagalee isaatiin what a ulfina glory isaatiin He will isi shed on our way. inni ifa While nu we keessatti do baase nu His ibseen good will, He'll abide with us still, jaalala isaa And with akka nu all keessatti raawwatu who will trust and obey. ayyaana isaatiinis akka The song abboomnuuf says, kan nu godhu trust and obey. sagaleeni For there's faarfannaa no nuuf faarfatama other kan nuuf But faarfatamee to ture be happy in Jesus, to be Yesuusitti happy gammaduu in akka Jesus, qabnu if we do what? Trust. isaafis abboomamuu akka qabnu sagalee faarfannaatiin dhageenya. Yeroo gooftaa wajjin deemnu ifa sagalee isaa keessa What a glory He sheds on. I want you to stand to your feet as we listen to this song. sagalee faarfannaa kanaa wajjin ol kaaneen faarfannaa. His good will. He'll abide. He'll abide with us Inni nu wajjiniin jira ammallee and with all who will trust and eenyutu isatti amanaa isaaf abboomama. trust and obey. For there's no Karaan other way biraan tokko hin jiru No other way. to be karaan happy nama gammachiisu Happy in Jesus but to trust. Yesuus Kiristoositti amanuu qofaa and obey. gammachuun argama. Not a shadow can rise. Dukkanni kamillee nurratti immoo Nothing can Duumessi deter us, nothing to kamillee distract us. But His smile quickly drives it away. Not a doubt, nor shakkii a tokko hin fear, qabnu sodaa nor tokko hin a qabnu sigh, nor Hannaa a fi tear can mimmaanni abide tokkollee while hin we argamu nu wajjin Oh, yeroo let's jiru. sing this song like we mean it. We need to trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy. Yesuus Kiristoositti haa gammannu, isaa amannu, And isaaf abboomamuudhaaf. then in fellowship sweet Hariiroo isaa wajjiniin qabnuun will That's a sit promise. isaatti qabamuudhaan at His feet. If we keep His illa isaa jala taa'uudhaan yoo abboommi isaa inni He's coming for you and for isaa me. wajjin deemuudhaan And we can sit at His feet. What He says we Where will He says, iddoonni nu ergu hundumaatti yoo deemne we will go. Never fear. Oh, hin sodaannu sana manna. now, like you mean it, wherever you are, you're listening on Facebook or on YouTube, sing this song. Trust and obey, for there's no other way. Karaa biraan karaan nama gammachiisu hin jiru Yesuus irraa kan hafe. Faarfannaan kun But to
Trust. Let's do that chorus one more time. Trust and Isa amannu isa abboomnu. for there's no Karaa biraan hin jiru. way to Karaan nama gammachiisu. happy in Jesus. Karaa Yesuus irraa kan hafe. But to trust. and On the first night, Guyyaa jalqabaa irratti kanan dubbadhe Father, abbaan koo bakkee dhaabachuudhaanii gamoo mana qulqullummaa jala dhaabbatee sagalee Waaqayyoo akka dhaga'e on the dubbadhee ture. ninth night, he heard the preacher saying, if anyone under the sound of my voice hears this, Yeroo sagalee Waaqayyoo dhaga'ee akka inni Kiristoosin fudhate. he walked off the street Akkuma kana namoonni karaarraa utoo adeemanii and gave his life to Jesus Christ. iddoo hojii isaa jiranii He understood in Yesuusii that fi moment kan jireenya isaanii kennan. that he was going to have some tough conversations the next day. Yeroo kanas isaaniif hin My danda'ama. father told me he spoke to his mother and he told her, I have now accepted Jesus Christ as my personal Savior. Namni tokko Yesuus Kiristoos malee fayyisaan akka hin jirre haadha isaatti dubbata. Sabbath day, the seventh day. Guyyaan sanbataa guyyaa Not the qulqulluu day that eegamuu we've akka been qabu going to church. So he told this to harmee isaatti hima. my father told me Abbaan koo akkana jedhe. that his family disowned him. His family disowned him. He was no longer part of his family. He could not go home. Not only his family disowned him. When he Yeroo went to gara work hojii isaa adeemu on Monday morning, he spoke to him guyyaa wixataa ganama and he told him, I Yesuus accepted irraa Jesus kan Christ hafee as my personal Savior. fayyisaan dhuunfaa koo hin jiru jedhee dubbate. And in his word, he says 6 days shall thou Guyyaani labor, ja'a guyyaa hojii akka ta'e all of thy work. But the guyyaan torbaffaan garuu guyyaa sanbataa akka ta'e dubbate. unto the Lord. He went home and told his mother he was disowned. He went to work and told his boss, and he was fired. And he was living homeless and hungry in the streets of Kingston. But he said to himself, as he told this to me, the sacrifice of losing my family, the sacrifice of Jireenya losing isaa my job, keessatti waa inni aarsaa godhee fi waa inni dhabee hundumaa than my losing my salvation. And if it means I'm going to maatii lose my koo family, dhabuudhaan jedha dhugoomsi kun. I'm going to lose my job, Hojii koo dhabuun I'm going to trust and obey. gara Waaqayyoon amanuu fi Well, abboomamuutti there's na no geesse. other way to be Karaan happy in gammachuu tokko hin jiru Yesuus irraa kan hafe. but to trust and obey. Sing that chorus one more time, Sister Gail. Faarfannaa kana mee irra deebi'amee faarfatamu. but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. My father had a decision to make. Egaa abbaan koo sagalee Waaqayyoo dhaga'ee gara murteetti dhufe. And tonight, Galgala kanaa gara murtootti dhufuun nuuf ta'a. to trust. Isaaf abboomamuudhaan, isatti amanuudhaan You may go home, and a husband or abbaan manaa a fi wife yookaan isaati manaa may not be happy if you give your heart to Jesus isa Christ. malee You wanna gammachuun follow all waan the hin way jirreef and garaa keessan obey akkas all hin of His kennitan commandments. sin You may go kadhadha. home, Abboommi Waaqayyoo and you may abboomamuudhaaf. face
that difficulty, you may face that conflict, but I'm saying to you, trust and obey. Sababii karaa biraan hin jirreef garaan gammachuu Yesuusin malee isatti amannuu isaaf abboomu. There might be somebody in here. You've come and you've heard this message, but you're thinking, well, what will I tell my church family that worships on a Namoonni different guyyaa day? birootti waaqessatan kan jirtan guyyaa sanbataa malee I'm here to tell you, just trust and obey. guyyaa kanaa And when you go to qulqulleessuudhaaf your itti church amanaa family, just abbooma. say, I found a friend. So Jaallatamoo obboloota ko precious. He's everything to me. And I'll do waan what inni he isinitti says. himu yoo jiraate Even the means of sacrifice may be difficult for me. yoo but aarsaa kamiin iyyuu salvation gaafatee matters more. fayyuu keessaniif I'm calling you tonight. galgala kana akka isinii sagalee waaqayyoof deebii laattan isin gaafadha. Decision night. For someone who has struggled Murtee akka murteeffattaniif with this gospel. Sagalee For wangeelaa someone kanaaf who has abboomuudhaaf. said everything else sounds good, but this seventh day thing, guyyaani I just torbaffaan can't kun make it. ana biratti hin eegamne amma ammaatti kan jettan Declaring to you that if you trust Jesus dhageessaniirtuu akka and if you abboomuu obey qabnu His word, you may filannoo sirrii ta'e akka godhattaniif akka isatti gammaddaniif someone here tonight. Even one who's having to say, I've heard this message and tonight I need to make a declaration. I need to galgala stand kana on the namni Lord's side. tokko I jiraachuu need to danda'a. say, I'll go all the way. Namni aannan murteeffadha jedhu Obey all of abboommi waaqayyo hundumaafuu nan abboomama namni jedhu galgala kana jira. There's someone Galgala kana in this namni moment ta'e jira who's struggling. wallaansoo kan qabaa jiru. The word of Sagalee God, waaqayyoo the word of Amana. God sounds good to them. sagalee misraachoo Making that decision. wallaansoo qabaa kan jirtan hundinuu murteeffadhaa. I'll put your hands together. Is there yet Akka one keessanii more? waaqayyoof kennaa. Don't worry about tonight. Gadda keessanii dhiisaa. Don't worry about Xaarraa isa boriis yoo ta'e just trust and amanaa obey. waaqayyootti abboomamaafis. Don't worry about what people will think because these people can't save you. Only Nama kam Jesus keessaayyuu Christ. namni nu gargaaruu danda'u hin jiru Yesuusin malee Yesuustu fayyisuu Put your danda'a. hands together for this young man. Harka keenya waaqayyoof walii gala halaannu. Only trust. Isatti amannu isaaf abboomnu. I want to speak to those who are online. Warra miidiyaa hawaasaan dhaggeeffataa jiran hundumaafuu feesbuukii fi garaagaraatiin Satellite Downlink Center. You've heard this message. ergaa kanaa fi garaa keessan akkasin kennitan. That God has blessed the day. Ergaa waa'ee sanbataa isinii dabbe kanaaf waaqayyo akka guyyaa sanbataa eebbisee qulqulleessee dhageessaniirtu akka itti boqote. Tonight you feel that urging in your soul that I want to go all the way with Jesus. Whatever He says, I will do it. Wherever He Namni says, go, akkana I jedhu will barbaadamaa waa inni natti hime hundumaa nan fudhadhaa lafee dhaqee jedhe hundumaa sinan dhaqangaa jedhu galgala kanaa. On the YouTube channel, just lift your hand and someone will come to you. Harka keessan If you're in your garaa home, keessan just laadhaa. click on the QR code you will see at the bottom of the screen so we can get in touch with you and we can connect you with a Bible study. Wangeelaa We can qorachuu connect fi you with the waldaa local kiristaanaa church. We wajjiniin can tokko ta'a. connect you to Jesus Christ. Nu eessee karaa Yesuusin But isin don't qunnamna. let this message be spoken and you walk away. Karaa wangeellii fi ergaan isinitti dubbatame isiniin jedhe irra deema. Says, Yesuusin jaalladhaa abboommi isaas eega. and obey, for there's no other way to be Karaan biraan karaan nama gammachiisu hin jiru. Jesus. Yesuus irraa kan hafe karaan gammachuu hin jiru. Isaa abboomuu irraa kan hafe. You may be sitting in your car. Konkolaataa you may be keessan sitting keessa on the jiraachuu street, you may be in dandeessu. your village, but just sing this song as it comes to your Dirreerra heart. jiraachuu Trust dandeessu. and obey. Lafa jirtan There's jiraattanii no karaa other keessan way. kennuu dandeessu.
to be happy karaa biraan hin jiru Yesuusin malee. when you trust. Oh, let's sing that chorus again. All together now. Kwaayironni ammallee faarfannaa keenyatti hafuunu. Oh, trust and obey. For there's no Sababa Yesuus malee karaan hin jirreef. other way to be happy in Jesus, or to trust and obey. Put your hands together, my brothers and my sisters. I want to let Waan you inni know that akka isin beektan tokko isinitti himu. as my father told me the story of his own, Shaakala jireenya isaa keessatti waa inni natti hime. as he stood at the fence of the church, Waldaa ala dhaabbatee he accepted Jesus dhaggeeffatee Christ as Kiristoosin his akka Savior. He fudhate. walked in to the church. He knew there was trouble ahead. Akka rakkina qabu beekee ergaa sagalee Waaqayyoo It was dhaga'e. going to be difficult. Gara But he rakkinaa had takka deemu. committed his way to Jesus. Ergaa sagalee Waaqayyoo dhaga'e garuu garaa isaa kenne. Hin abboomame. And my friend, God is, Waaqayyo Waaqa kakuu eeguudha. Abdii and I say raawwatuudha. that again, God is a promise-keeping God. Ammas irra deebi'een jedha. Waaqayyo Waaqa kakuu eegu. Waaqa abdii galee raawwatuudha. He was hungry, Yesuus Kiristoosii beela'eera. but God Mana sent him to dhabeera. school and brought him back to the same church to preach the word of God from that same pulpit, because now he had become the pastor of that church. And his own Ani son mucaa isaan ture. heard that gospel and believed and accepted. Karaa isaan amanee Yesuusin God fudhadhe. will work it out. God knows Akka the sagalee trouble you're Waaqayyoo going to face jedhuttis this nan week. abboomame. God knows the trouble you're going to face next year. But God has promised He's going to work Waaqayyo it out. gooftaan isiniif isin He's hojjeta. going to work it out. And the greatest work out is when He Yeroo bursts the clouds duumessaan of dhufu glory. ulfina And He's isaatiin. coming in the clouds, we'll be able to say, this is our Kuni God. Waaqayyo keenya isa nu eeggachaa We have turre waited. akka jechuu We have dandeessaniif waited. isa eegganneerraa We have waited and He has come to dhufa save us. God Yesuusii is a in dhufa promise-keeping jechuu God. dandeenya. Waaqayyo God will Waaqa keep His kakuu promise to you. eeguudha. Waaqa abdii There may galee be somebody raawwatuudha. in the bleachers up there. You have heard this message. Warri sagalee ergaa sanbataa dhageessan hundinuu You've heard about the day that God has blessed. You've heard about the day that God Waa'ee has guyyaa Waaqayyo sanctified. eebbisee You've heard about qulqulleessee the kana day kan upon which dhageessan God has hundinuyyuu rested. And that day is in His commandments, in His letter of guyyaa love. And He hojiirraa says to akka us, adda baase. remember Guyyaa sanbataa yaadadhaa jechuusaa kan dhageessan. this day. Will you remember this day? Guyyaa kanaa Will you yaadattu. trust Him? Guyyaa kanaaf hin Will you abboomamtu. obey Him? Will you lean on Him knowing that even if things get difficult, Waaqayyotti God will work hirkattu it out? waan isin dadhabsiisu hundumaaf. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, or to trust and obey. I need to leave this open just a while longer because there's somebody else in this room. There's somebody else in Namni this place. ta'ee There's jira, somebody else walgahii where you kana are in your keessa. downlink center. There's somebody else Bakka itti who has dhaga'e heard this hundumaatii message garaa isaa kan and kennu. they need to step out from where they are and say, I'm going to trust. Nana I'm manaa going kan to be jedhu. obedient to all of Abboomuufisi God's nan laws, murteessa kan including jedhu the namni fourth jira. commandment. Remember Abboommii arfaffaa guyyaa sanbataa. the Sabbath day. Oh, we praise the name of the living God. Oh, just come Waaqayyo on sin down. kadhadhaa We're not gara going to keenya close this. We kottu. can stay here all night because salvation is free. Fayyina tolaa kennamu kana His arms akka fudhannuuf. are open wide to receive you. Gobaansaa ammayyuu nu simachuudhaaf banamaadha. Trust and know, for there is no Karaan other biraan hin way. jiru Yesuus irraa kan hafe.
You want to be happy in Jesus? Itti Do gammaduun you barbaaddu want to be happy in Yesuusitti? Jesus? Yesuusitti want to be happy gammaduu in hin Jesus? barbaaddu? Ammas Oh, let's nan sing it jedha. again.